Egaa viidiyoo guyyaa kaleechaa isinii hojjedhe irratti kutaa jalqabaa saree abbaa manaa kooti jettee obboleettii keenya takka qabattee kan deemtudha. Innaa akkuma isinii jalqabetti sareen kun abbaa manaa kootitii jetteetoo qabattee deemti waan qalbii nama cabsuudha jechuudha. Baay'eetti qalbii nama cabsa. Egaa nagaallee hin dagannee shamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma guyyaa kaleechaa kutaa tokkoffaa isinii ibsuu yaaletti. Saree kana abbaa manaa kooti jetteetti ishiin qabattee walii gadi ni deemti. Iddoo fagoo hin deemtu. Namoonni muluun rifataniituma maal arguutti jirra jedhanii yeroo ilaalanitti ishiin garuu abbaa manaa kooti jettee qabattee yeroo deemtu. Hiriyyaan ishii immoo warroon intarviiyuu ishii godhanii giddiidhaan sossobanii viidiyoo kana yoo ati dhugaa baasuu diddee gara seeratti si dhiyeessina jedhaniini. Gara seeratti nan dhiyeessinaa baqqaa jettee abbaa manaa ishii baay'ee waanan jaaladhuu fi kan koo godhachuu waanan hawwee fi isatti akka inni ishii jibbee gara koo dhufu guutumaan guututti baqqaa akka ishii jibbu waa'ee ishii gaarummaa tokko akka hin dubbannee fi anammoo akka ishii ankabaa akka busanitti akka na jaalate naan kabaa akka waanan barbaadefan kana godhe jettee dubbatte. Ishii immoo akkasumatti dhiisee biraa yoon deeme hin miidhamti ni maraatti jedhee ishiidhaa yaade tanan saree kana akka namaa fakkeechee ijjishii isa yoo laaltu akka namatti fakkaatu itti godhee tanan matatii ijaatti godhee tanan akkasumas immoo saree kana bira kaa'ee ishiittiin dubbata ishiittiin haasa'a garuu namatti haasa'u ishiittiin haasa'a hin dhageechi jettee dubbatte jechuudha. Kan kana godhe hiriyyaa ishii kan wajjin baratanii wajjin yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii baanidha. Egaa kan viidiyoo kanarraa maal hubadhe yoo jettanii namuma hundatti hicciitii himuu garaa ofii himuu namni tokko hiriyyaa kiyya jedhanii gabana ofii dabarsanii kennuu akkasumas dubartiin takka gaa'ila yoo godhatte abbaan manaa keessuun dubartii tokko seeraan alatti akka itti naasofne keessattuu hiriyyaa keessan irratti sanitti walitti dhufeenyan akka isaatti naasofne irraa faggeechuu gizee abbaa manaa keetii walitti buute hiriyyaa kiyya jettee fiiddee waanuma hunda itti himuun baay'ee akka ulfaatudha. Kan viidiyoo kanarraa hubadhee jechuudha. Kana hosin hin jedhumoo hiriyyaa keessan jibbaa yookaan ishiin bor akkana siin goote osoo hin taane keessattuu shamarri hin heerumne bakka hiriyyooma fuu nama sodaachifti jechuudha. Shamarri gaa'ila hin qabne hangaa'ila qabdu garuu abbaa manaa ishii san dhiiftee abbaa manaa namaa fudhachuuf yookaan ija keecha ilaaluuf hin deemti jedhee illee yaadu. Asumarraa illee keessattuu shamarran biyya arabaa taane jechuudha namoota hedduudhaan walitti dhufeenya godhannaa nama hin beekne sirriitti wal barraa erga wal barree immoo mee abbaa manaa kiyya kana naa janajjanii dubartii biraa hin barbaadaa jenneeti kan itti lakkoofsa dabarsinuu fi akkasumas hiriyyaa wayyoo jaalannee jiraanne mee naa janajjanii jenneeti isatti kennina jechuudha. Yeroo kenninu kana mee wantoonni akkanaa isin mudatanii jiraatanii gizee isin biratti isinitti haasoftu si fakkaatte gizee isa bira dhattee haasoftu moo isa fakkaatte gaarummaa kee osoo hin taane badummaa kee nama akkanaati jettee gara ofiitti fudhachuuf hiriyyaa keessan kan yaaddu dubartiin ni jirti. Ana na mudateera wantoonni akkasii jechuun hiriyyaa tiyya irratti mudateera. Ishiin naa janajjani jetteeti itti kennatte. Yeroo ishii bira dhuftu bakka badooma isaati kan ishiitti himtu akkana naan jedhee jettiini. Yeroo isa bira dhaqxumoo ishiin nama akkanaatiitis tana jaartii tana maaliyyoo akkasiyyoo yoo barbaadde aniyyuu nama qaxalee reefu lafaa dhufa maaliyyoo si jaalachiisa jettee shamarri kana goote qabatamaan ani nan beeka jechuudha. Kanaaf nuti yeroo tokko dhiira tokko ni fattannaa ni qorra jennee waan akkasii ni goona yoo goone kaan immoo shamarri sun immoo nuti itti erginu sun immoo sobdeeti jechuudha. Faallaa isaati kan deebitee akka waan janajjantee badooma isarratti argitee akka ati isa jibbitu akka isa baqqaa inni nama akkanaati jettee akka baqqaa isa shakkitu si goosisti akka irraa fagaattu kan si goosistus ni jirti jechuudha. Kanaafuu nama tokko yoo jaalattanii kan isinitti amantaniitti seentassan
hiriyyaatti ergitanii janajjani jechuun osoo hin taane qabatamaan namni sun jireenyaaf sin barbaada taanaan bultiidhaaf sin barbaada taanaan riilii maatii kee bira dhaquudha. Gara maatii keetti seera aadaa fi duudhaa seera biyyattiin qabduun maatii gara maatii keetti dhaqee saniin booda haadha manaa keessi fudhatee wajjin taa'uudha malee asteechee isa shakkaa dubartii kaan itti ergaa booda isa ofirraa fageechuun sin barbaachisu. Dubartiin bultii namni tokko bultii ijaarratee qaama sadaffaa bultii san keessatti fiduun hin barbaachisu. Yeroo abbaan manaa fi haati manaallee yeroo walitti bu'uun ni jira. Loormaan namni namaa miti gullichaa fi gullichaan walitti ni bu'aa jechuudha. Yeroo kana qaxxituma gizee isaa walitti aarti walitti mufaatte qaxxituma maatii ofii bira dhaquudha malee hiriyyaati yana haraarsiti jedhanii icciitii ofii ishiitti matanii booda jiruun ofii akka hin banneedha. Akka viidiyoo kana keessatti hubadhetti. Ani ishii wanti garaana nyaate abbaa manaa ishii oo barbaadde ishii maraachite haala kanaani saree qabattee sanuu sareen hagam akka gurraacha'u baay'ee nama sodaachisa. Ichaa akka argatte saree akkanaatis waan kun yaa beeku. Beeku kaani warroonni kana hojjetan waan rikiskisaa kanas hin beeku. Dhageenya nu surunna jedhee na hollachiise wanti hin beekne tokko nama rifachiisa jechuudha. Garuu immoo kun gara ofii dhufee baay'ee akka ulfaatudha. Haati fa'aa akka ishiin taate boochee dhugaan bakka garaana nyaatanii jechuudha. Haati ani namatti as heerumsiise sargii diggisee uummanni yaa'ee firri yaa'ee waa hundatu beeka namatti as heerumsiise malee ani sareetti sin heerumsiifne jettee haala saniin haatis gaafa dubbattee rifattu waan garaa nama nyaatudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee tokko gara laafummaanillee saree nama gooti. Gabana abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii gizee wajjin jiraatanii tasa yoo walitti buutan tasa walitti yoo buune waluma kaanee gabanaa keenya duuba san namatti himuu hin qabnu. Yoo ta'ellee icciitii keenya garaa keenyatti qabachuun dirqama nu barbaachisa jechuudha. Malee akkuma nutti dhufetti dubbannee waanuma nutti fakkaate dubbannee irrif jechuun hin barbaachisu jechuudha. Akkasii maaliif dogongora namaa tokko arramaa deemudha malee jim jedhanii inni nama akkasii ture jedhanii dhiiraa hamachuun abbaa manaa ofii hiriyyaa ofiititti hiriyyaa shamaraallee yoo taate abbaa manaa ofii gadi ba'anii hamachuun waa'ee isaa dubbachuun booda akkanatti abbaa manaa namarraa fudhachiisaa jechuudha. Akkasii ishii sobdeeti waan ishiidhaa naate waan ishiidhaa yaadde fakkaatteetti sixxee dhumarra abbaa manaarraa fudhatte immoo hin beektaa ishii waan ishiin irra jirtu hin beektaa yoo jedhan jalqabarratti araan hin beeku qorachuus hin barbaadu ishiis hin beeku waa'ee ishii maala irraa godha amma jetteen dhaxxaa ishii mana ishii amma jennaan ishii dabbaruu danda'a. Sababbiin isaa inni dura loormaan anis gizee inni ishii fuudhee jirutti dhaqaan ture waan ta'eef ammas yoo dhuftes rakkoon qabu jette. Inni ishii takkitti jaalatee yeroodhaaf ishii fuudhee ishiin immoo dhirsa ishiitirraa fudhatte mee hagama garaagarummaa hagamii akka qabu jedduu kanatti ilaaluunis nama hin dhibu. Kanaafuu jechuudha viidiyoo kana keessatti waa baay'een baradhe jechuudhaani barumsa guddaa. Tokkoffaa icciitii mana ofii icciitii gaadaa ofii dhoffachuu akka qabdu dubartiin takka jechuudha. Amma kan kana hunda ishee saaxilee mucayyoo tana jechuudha icciitii qabachuu hin beektu icciitii gaadaa ishii qabachuu hin beektu waan galgala nyaattee bulte gadi baatee nama hiriyyaa ishee sanitti himattu waan galgala abbaa manaa ishee wajjin raftee raawwachaa bulte nama dhaxxeetoo hiriyyaa isheetitti himattu turte jechuudha. Isheen sun icciitii kana dhoffachuu dhabuun ishee immoo macarrashaan mana ishee diiguu irra ga'ee mana ishee diigee keessa darbee akka sareen abbaa manaa kooti jettee qabattee deemtu ishee taasisee jira jechuudha. Kanaaf shamarri takka ogeettii shamaraa jechuun icciitii gaadaa ofii icciitii abbaa manaa ofii icciitii mana ofii eeggachuu qabdi jechuudha. Abbaa manaa ofii maatii ofiitittuu akkuma arganitti himan yeroo abbaa manaa ofii wajjin yeroo lolanii dhaqanii waan maatii ofiititti kuni warra kiyya jettee waa'ee abbaa manaa keetii guutumaan guututti maatii keetti himuun hin barbaachisu jechuudha. Dirqama waan tokko kan dhossitullee jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaadha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kiyyaa kanaaf asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif galatooma yaadoo qabaata saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Baay'ee.